Jiraattonni magaalaa Finfinnee kumaatamaan lakkaa'aman har'a garee shororkeessaa jedhee mootummaan himate garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuu fi raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf addabaabayii masqalaatti hiriira gaggeessaniiru. Jiraattonni hiriira kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa kan garee shororkeessaa jedhame balaaleffatu dhageessaniiru. Hiriira deeggarsaa kanarratti haasaa kan taasisan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee akka ibsanitti Itoophiyaanonni dhiibbaa alaaf keessaa dandamanne hidha guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaa guunneerra jiran. Itoophiyaanonni gootinsaa hidha guddicha Itoophiyaa ilaalchisuudhaan burjaajjiif dhiibbaa nurratti gaggeeffamaa ture dandamannee dhimmi Afrikaanotaan jennee hidha keenya guutuuf ciccinee halkaniif guyyaa hojjenne. Uumamnis nu gargaaree gootinsi marsaa lammaffaan injifannoodhaan xumurameera. Uummanni Itoophiyaa hundi kun bu'aa dadhabbii keessan waan ta'eef baga gammaddan jedhan Aadde Adaanech. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteet Liindaa Toomaas Giriinfiild torbaan 3 har'aa haasaa mana marii nageenyaa taasisanii turaniin mootummaan dhimmoota namoomaaf dhukaasa dhaabuu labsus rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessa jiru hambisuu hojiin agarsiisuu qaba jechuun tajaajilli ibsaa bilbilaa baankiif dhiyeessiin kanneen biroo qaqqabsiisuudhaaf tajaajiloonni kunneen banamuu akka qaban ibsanii turan. Kanarraa kan hafe dhukaasa dhaabuu osoo hin taane itti marsuudha jedhan. Deeggarsi rakkoo tokko malee akka qaqqabuuf walitti bu'iinsi akka dhaabbachuu qabu kan ibsan ambaasaaddar Toomaas lammiileen hundi dhukaasa dhaabuu dhugaarra ga'uudhaaf akka mari'atan dhukaasa dhaabuu kan jedhus akka kabajan gaafatanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.